Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaha isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oroom Saamsang chaanaalii jechuudha. Egaa barumsa keenya waa'ee laaptooppii keessatti waa'ee Windows 10 irratti xiyyeeffannee waa tokko tokko barsiisuu eegallee jirra jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti kan inni isin agarsiisu akkaataa itti viidiyoo YouTube irraa gara laaptooppii keessanitti daawunlood godhachuu yookaan buufachuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa viidiyoo barbaadan YouTube keessaa buufachuudhaaf jalqaba YouTube keessanii banattu jechuudha. Egaa YouTube banattanii booda viidiyoo buufachuu feetan san bira deemtu. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kun akkuma agartan amma YouTube keessa jira jechuudha. Viidiyoo kana buufachuu yoo feene jechuudha. Asirratti liinkii viidiyoo kanaa ni jira jechuudha. Liinkii viidiyoo kanaa akka jirutti qabneeti koppii godhannaa jechuudha. Egaa liinkii kana koppii godhannee booda new tab yookaan fuula haarawaa bananneeti en jennee .save from .net haala kanaan jechuudha. en save from .net jennee barreessineeti san booda enter jennaan jechuudha. San booda haala kanaan nu baasa jechuudha. Bakka just insert a link jedhu kanatti liinkii selectii viidiyoo sanii kan YouTube keessaa koppii godhanne sanii right click tunneeti paste goonee liinkicha asitti baafannaa jechuudha. San booda fuulduratti xiyyeetananii tuqnaa jechuudha. Itti aansuun haala kanaan viidiyoochi nu baha jechuudha. Asirratti jalqaba qulqullina viidiyoo kanaa yoo filachuu feene jechuudha. As keessaa kan nuuf ta'a jennu filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoon kun qulqullinni ol aanaan isaa 720 waan ta'eef isuma kanarratti yoo buufachuu feene achumarratti dhibna. Yoo garuu irraa jijjiirachuu feene jijjiirachuu ni dandeenya jechuudha. Akka qulqullinni isaa nutti toletti jechuudha. Amma inni kun ol aanaan isaa 720 asirratti 1440 ni jira. Garuu x biratti qaba sagalee hin qabu jechuudha. Isa qulqullina olaanaa qabu ni filattu jechuudha. San booda bakka daawunlood jettu tana ni tuqxu jechuudha. Yogguu bakka daawunloodii tuqxan haala kanaan jechuudha. Viidiyoo daawunlood godhuu eegalaa jechuudha. Hanga inni daawunlood godhee xumuru ni eegnaa jechuudha. Egaa amma viidiyoocha daawunlood godhee xumuree jira jechuudha. Egaa viidiyoo keenya nuuf buusee xumuree booda akkuma beekamu maayifaayilsii keessa seennetti fooldarii daawunlood jedhu keessa seenne san booda haala kanaan viidiyoon amma nu bu'ee jira jechuudha. Asirratti haala kanaan viidiyoochi nuuf bu'ee jira jechuudha. Egaa haala kanaan viidiyoo barbaanne YouTube keessaa buufachuu yookaan daawunlood godhachuu dandeenya jechuudha. Akka irraa baratan abdiin qaba jechuudha. Waan na hordoftaniif galatooma nagaan tura.